qabaatee yoo jabina qabaatee waan barbaade arka waan barbaade ta'uu ni danda'a jechuudha. Sigalee yoo stiil suudii keessatti waan akka waa gurguruu shoppingii akka amma hawwiin faan waan takka gurguranii san yoo sanillee barbaadde siif goona jechuudha. Sigalee already ati amma feemasaa nama hedduu si beekaa sanillee fayyadamtee hojjechuu hin dandeessaa yoo mana madaamillee hojjechuu barbaadde waraqaallee siif hojjisiisa irra dhaabbadhe irra bulee arrabsamus zabbaxamus ummata irraa waan dandeenyu goone ummanni si gargaaru baay'eetu jira jechuudha. Kasi arrabsu caala kanu si arrabsu sonte khawaan kanarratti ajandaa kanarratti nu arrabse caala kasi gargaaru turre hedduudha baay'isawee nama hedduu si gargaaru barbaada. Nama hedduu si galee hedduu ummanni si jaalata waan ati beekuu qabdu jechuudha. Haya? Shirako. Sittin dhaga'amin. Uummata hin galle maatii na dhaggeeffadhu. Yaani ani nama umrii kanaallee ichitti godhuskati akka dubartiillee dalagee kahee akkoo hedduun narra geessee nan dhiise dhiira bira jechuudha. Akka fiila dhiiraa bira akka dhiiraa of godhellee uffata dhiiraallee achitti naa bitame akka dhiiraa of godhee dalagataa turedha. Dubartii tokkotti baay'ee ofitti gaabbee jireenya keessatti jechuudha malee namallee durii matii barbaade akkas ture miti keessa korobbii beeka garuu waan ta'eef lubbuun koo bahutti gammade waan ta'eef naa galatoom haaromuu koo. Humayyatin gastii nu galchi takka gastii sin galchi osoo ogguu duraatu akkatti kophaa hiyyatee bixiin dilli sun ta'u asuma jala taate oliillee ol darbaa yoo feetan. Dhaga'i ammallee jechuu wanta kastiin dhaga'amina ta'a uffatallee yoo hin qabaannaan siif hin bita. Yoo uffatallee kaachi dhiistee jiraatte ta'e. Lama kush qaba uffata. Yaa na iidallee ati muslimaa miti? Yaa muslimaa. Iidallee kabajii yoo stiil jechuun bakka istaayilii akka dubartii ta'e kuuyinii ta'e dubartiin jechuun baay'izawee dubartii jechuun hedduu bareeddi dubartii jechuun si galee istaayilii keetillee yoo sitti tolee akkaataa dhiiraa kanallee dhiisii uffata babbareedaa akkuma dubartiitti sattaradhu uffadhu si galee dubartiin akkuma dubartii yoo taate bareeddi si galee lubbuutiyyaa waan si jaaladhuu fi fooxaa keessatti irra nama haarawa gaafaati nama haarawa taatee dhuftee jireenya kee hundinuu sirraa jijjiirama nuti immoo ani wallaahi wabillaahi sifaana si duuba yoomillee sin dhiisu jechuudha. Ani amma biiftuu ilaa amma jalaa hafee hin beeku jechuudha. Waan takka yoo nuti seene nama san jalaa hin hafu waan qadhumatti jechuudha. Si waliin dhaabbadha. An bikka guddaa keessakin bikka waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuudha lafatti. Suma faanaan qadhumaa si hojii dhaabbadha si galee osuma namni fedheewu dhagaa haree fixeewu kophaa kiyyatti si waliin dhaabbadhaan. Innaas ittiin dhagaami waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo iidaa namni maallaqa faamiliif ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qabaa saniif iida booda goone sinirraanfannee qeerrootillee himeetin jira humaa yaadinii sin jechuu barbaada yaa. Mee gaaffii takka si gaafadha. Ati haadhaaf abbaan kee ni jiranii? Haadha ni qaba. Abbaan kee yoo? Abbaa argii guddadhee bareen abbaa kamii. Obboleeyyan kee yoo ni jiranii? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi badaa achiin turre beektaa badaa achitti hin guddan. Turtee erga suutii dhuftee? Waggaa lama reebbuutu. Goonni garuu kontiraata kan koo fixuu bahee ture sila nagashii taanaan nagashuu dide malee nani. Damooza qaallichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami meenu himi? Waggaa lama ani mana namaa taa'aa ture beektaa mana namaa taa'ee guutaa tokkottaa hanga guutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootillee numin paaspoortii naa baasaniitu suudii naa fidan. Suudii naa fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee haruma awwalaa sana ergee fi yeroo jaraa erguu fi
Aramni zimmee asii gadgashee maallaqa sunillee nu biraan geenyee naan jedhan araba fudhate ta'e awwaluma jechuun arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'e dhuguma jara biraan geenye ta'e hin beeku jaris anaaf ormaa yeroo kun sanaaf ormaa jechuun jennaa barsiisan malee homaa naaf hin goone tokko faaratti waa'ee seenaa qofaasuuf immoo himamee yoo dhumu an maatii birattis hin guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree. Nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata kaala. Tokkoffaarraa kaasee himurraa akkuma biyya laafe bichitti kaasee himuu naa wayyaame. Yeroo dhufee dhumma. Rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni laal waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhuun sodaatiin shi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takka astiin dhagaamin. Hayaa? Rakkoo achi booddee yeroon dhufee dhummoo achi booddee namichi cinaan dhumne naa dhiisee dalagee achi booddee ji'a 8 wayii kanuma isaa ta'ee ofirraa dhiise kan ji'a 8 jechuudha kanuma namicha biyyaa na baasee ta'ee ofirraa dhiise ergasillee ji'a 4 wayii yerootti dabalu waa tokko siigoona haati keelleen qophaadhaan namni nu biyyaas baasennaan birrii waggaa lamaa sana jaruma irratti ergaa ture garuu birrii ji'a 7 ana waggaa lama namni guutuu kan hin dheengaddalee birrii jeshin dhiisee bahee wajjin walumatti qaba akkas kara birrii ji'a 9 wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti kenna jedhanii sarraafaa naa basanii sarraafaa ragashuu yeroo immoo biyya nagashaadhu birrii karoo keetti deeffatu akkatti birrii malee bahu qabu ture jechuudha. Walumaa galatti aramni duraalleen birrii baay'een dhoowwattee dheengaddalee sarraafaa wajjin birrii baay'een jalaa gubatee garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjii 10 walitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jaraa kaffaladhee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifame maatiin kolleen durrii jedhee na agartudha istaarii kollee waa hundallee jijjiiree baduutti galeeti jireenya qophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Aniifuu xiqqoo si Oromoon immoo durriyyamuu barbaadina seeti garuu an jireenyi koo akka narraa dhokatuudhaaf akkasitti jammaree jaran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraan itti kennanii dalaguu eegale. TikTokiin nan fayyadamu malee viidiyoo baay'ee akkasiin jedhe ture. Ji'a tokko reefa giyaa bakka dalagaa kollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofuu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na bihan garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e hinaan koo kun dheeraadha akka ittillee himullee naaf hin galu. Kanuma waan goshuu Abiraam. Abshir shi lubbuu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti garuu ilmi namaa bikka itti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bikka irraa kufe irraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bikka sanitti baqa nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bikka sanitti naagalee jechuudha. Osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan ofirratti gadhiisa jechuudha. Si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arke jechuudha. Kanaafuu rakkoon takka rakkatuun ni jirti lama rakkatuun ni jirti sadi rakkatuun hin jirtu. Kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma iida booda beellama qabannee asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira. Ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira. Waan takka sitti hin dhagaamini amma waa hedduu si dubbisiisuu fi miti just uummanni uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan ummata kan kee ummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbu jirus khasiif dubbatu jirus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru ijoolleen Oromoo hundi si jaalatti sanumaatillee jaalala ummata amma nama kun fudhatu hasilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa hamileen takkastiin dhagaamini humaa abshiraya ayyaa dhagolatu maastiin dhagaamin iida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obbaleessa keetiiti hawwiinis nama gaariidha zanaa fataa jee
waan si hanqate yoo jiraate illee gaafadhu isii akka haadhatti isa sabbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqan nuti gargaarsa sii goonu yoo hafellee ani kobbaleetii tantee guddoo feetu akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha waan ati barbaaddee guutuu yoon dadhabe ummata karadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu. Tokko faaratti maakush ani miidiyaa kanarra ergaa icciitiin kollee baheen si gargaara naan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kootii si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa Oromoo wallaahi laazim sanobichiti sinirraa barbaade isin galee uummanni olii ganne darbee maal yeroo jedhetti illee isin olii gaduu diddanii yeroo jettanitti illee inni dhufee faladaadhee keessaa illee qobsanaa maakishite illee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kootii ati haadha akka haadha kootiitti ati jaallattu jibbitu san har'aa kaasee akka haadha kootiitti silaala naa jira. Si jaaladha haadha koo. Gaara baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee Oromoo koosin illee naa jiraadha. Hundi keessan shee keessa amantiitu hin jedhin mucaan kun akkasii jiraataa turte jireenyitti tolee lalleetu naan jedhin ani garuu ilkaaniif uffataan hojii godhuskee jiraataa ture. Utuu garagaltanii keessa koo duraa sana ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isiniin jaaladha. Abshirii bakka humaa yaadinii kanumas dubbisumaa fi waan biraammoo ida booda walitti deebinashi waan hafee keessaanis waan si gaggaafadhu tokko ni jira reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasofnu jira yaa akka dubartitti. Nagaafadhu taate bakka amma deem faxara nyaattee deem faxara nyaadhu ganaadhaan moo amma kaate. Laareef ga'ee amma nyaadhu as dhiyeenya wayii nyaanne. Bakka humaa yaadinii zanaa fataa jayi. Bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii homaa sitti dhagaamin isheen eewud tole waan himachuu barbaade yoo jiraattee moo himachuu hin dandeessaa homaa takka hin sodaatin namni takka waa takka si gochuu hin danda'u waan qirra si jee yoo jiraate rakkoo yoo jiraatte maannam anchiin minnaagarish namni waa takka si godhu hin jiru laalechuu okay. Namaatu waan takkan sodaati laa waan dubbachuu barbaadu jiraate dubbadhu waan hin galleetu jira beektaa makish mata waan hin galleetu jira isiin maa dura akkeessa gooteetu achi dalageetaa turte jedhee kan gaaffititeetu jira isiin maaf akkasuuf gooteetu bakka san dalageetaa turte kan jedhutu waraqata qabduutu eeyyamaan dhufte kana seeraa dhufte kaatee maaf bakka san daladdii uummata jedhee gaaffititeetu jira xiqqoo isa ibsaaf malee warra kaan yeroo narra gagga'u na gaafattan. taate rakkoon qabu hayyee ibsiif ibsu yoo barbaaddeef rakkoon hin jiru. Warri maaf utuu biyyaa baatee waraqataan biyyaa baatee kaatee ni lafa dhufee bakka san dalagu maaf achi daladdee warra naan jedhaa turtanii na dhaggeeffadhaa isinitti himu. Tokkoffaa maatii gaariin qabu mana namaatti guddadhee namatu biyyaa na baase tokkodha isayyuu to'aati kun dhageen anaa boolee gahee deemaa jedhanii itti himinnaan jedhame jechuudha harka namaa jalatti guddadhee yoon biyya galesi kan koommanuma namaatii jedhee nassabe. Yoon asis badee bakkee dalagee firaas keessaan qabuu jedheetan idduma foolisiin sun biiroodhaan na baasee daggala keessa nageessan dalaguu filadhe achi dalaguun immoo akka durbaaf qaqqabuun akka durbaaf gochuun hin danda'amu hojiin hojii dhiiraa nyaata akka dhiiraatti mana keessatti kobziitoo shexxa shaadanfatta akkas godhatta atta jaruu doorii na bitan malee kanarra baatee uffannee jechuudha viidiyoo koos ni arginu hundi jiraa jechuudha. Aramilleen gaafa Ameerikaa jira viidiyoo naa dawwalee akkasitti abbaan mazaraa sanaa kafiila isaatti dalaga malee akkasuma na ilaale maas gashe dhiira isaatu durba isaatu adargattu malee maallaqa si kenniif malee jedhee jasa garguutu achi dalagaa ture jechuudha. Sababni isaa yoo naan jettan as keessa nama jabaadhu naan jedhu hin qabu namni biyyaa na baasa maallaqa kan koo barbaada malee anaan abshir maallaqa adda maal naan hin jedhu maatii tokko irratti akkas taata naan hin jedhu saniifuu anillee uummati kun firii naa godhu hojii kofanne itti dhoskadha dheetan. Fatuma gaarii uffadheesan akka kootti gaarii dhareeffatan uffadhu ilkaan hundumaa dhoskeetiin na beekan hundi jaraallee dalagataa ture malee yookaan nati tolee miti yookaan ittiin tahee miti. Garuu immoo maatiin jabaadhus naan jedhu qabu waan ta'eef boriin koos nama mana ijaarratu miti waan ta'eef fedhan tasfaa durbummaa koosii dubartii tokkotti kutadheetan akka dhiiraatti jiraachuu eegale. Ofii kootii sammuu koo uummadhe malee durummattis barbaadee miti feekii kana uummee Oromoo nyaachuus miti wanti si galu qabu. Jireenyuma dubartii tokkootti ofitti gaabbeera akka kootti jechuudha. Wallaahi ofitti gaabbeera. Jireenya hundeenyuu namni yeroo nama jabaadhu jedhuun hin qabne nama yeroo mallaqaa bichee barbaadu bichee qabu. Namni jabaadhu abshirii biraa yoo dhabdan tasfaa kutattanii akkasitti tasfaa kutadhee anillee yoo lubbuudhuma waan nyaadha arabni kun illee akka bakka baastee nan gani.
duriyeen aan jettee nama akka gabbaasee nan ganne dheetan beekaa keessa jiraataa ture. Wallaahi rakkoo godhus gadi bahee kadhachuu wallaan gadi bahee rakkoo keessa jiraachuu wallaan garuu isin immoo waraqataan baatee maaf akkas taate yoo waan jettaniif kana isinii ibsa. Jireenyi mana jibbisiisena. Nama abshiriin qabu nama hallaqaa malee maatiin qabu tokkodha. Gabbayee kadhachuuf himmatu naaf yaa qabu akkamittiin kadhadha. Saniif istaalii koo jijjiiree mataallee ofirraa cira keessa jiraataa ture. Bakka jireenyuma dubartii ta'uu na jibbisiise. Siin galee nama bineensa wajjin illee dura hidhamaa ture. Saniif malee uumaa miti bakka. Siin garuu naa bara ani jechuun nama duriyaa miti barbaadee mitillee istaalii koo waan akkas godheef. Akka namni tokko natti hin dubbanneefan. Akka namni tokko isiin akkas taate dheerarraa godhuufan. Akka namni tokkollee dhiirri tokkollee isiin shaarmuu taadhee na bira darbuu hin barbaade. Akka dhiirri tokkollee dhufee nan dogoggorsinee hin barbaade yeroo sanatti. Abshee bareedduutu. Wanta kan balleessine ammallee ishii badiittaa kan qabdu laal. Namni uffatee fi miti kabaalagee ta'u ishii namni afaanii. Carraa dubartii ta'uu bar baay'ee tokko rakko. Abshee humaa yaadin abshee laal dhaga'i. Uffanni nama tokko hin ibsu si galee. Uffatteef namni baalagee siin jiru wanta akkasirraan hir'isu goobazii siin jiru wanta akkasiin godhu si galee namarraan kaayatiin inuma namarra kaayate taanaan jireenya kee hin jiraattu. Ati wanti irra kaayachuu qabdu dalagaa fi dalagaa tan ta'e jijjiiramuu kan kee ol guddachuu kan kee qofarra laaluu qabda. Yoo namni akkanaan jaakeetu ta'e namaaf waa'ee kan kee ibsuudhaaf yeroo keetis sa'aa keetis hin gubin. Si galee namni lubbuun dhaga'i. Namni jechuun akka namni si beeku si beeka. Akka ati namni akkanaa itti namaaf ibsuudhaaf yaaliin. Tolee warra miidiyaa kanaati amma waan hin